Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko Amiin. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen Tawaahidoo, hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu, hundumti keessan lafaaf bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ani nagaa kooti. Egaa torbee tokko oliif osoo barnoota isiniif hin dabarsin tureera. Har'a viidiyoo haaraadhaan jechuudha. Kan hin dhiyaadhe isa darbeef dhiifama isin gaafachaa. Jajjabina isin na jajjabeessitaniif, koomentii naaf barreessitaniif hundumaaf galatoomaa ulfaadhaan isiniin jedha. Itti aansuudhaan immoo wantoota gaafii isinitti ta'e koomentii irratti gaafattanii jirtu. Guyyaa har'aa kana gaafiiwwan 8 kan isin gaafattan walitti qabee isinii deebisuudhaaf karaa kanaatiin dhufeen jira. Isinis hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akkasuma immoo viidiyoo laayik gochuudhaan akkana jajjabeessitanii fi ammas gaafiiwwan isiniin galle yoo jiraate gaafachuudhaan akka waliin barannuun isinii jedha. Kallattiimaan gara gaafiiwwan isin kaastaniitti waliin tarraa jechuudha. Gaafii tokkoffaan koomentii irratti ka'e akkana kan jedhudha. Amanaan Ortodoksii Musliima wajjiniin soorrachuu ni danda'a kan jedhudha gaafiin ka'e. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii keessatti barattoonni kun lamaan zeerfoorii Musliimaaf qophaa'e waliin soorrachuu danda'u. Ibsa gahaa waliin nuuf ibsaayii kan jedhudha. Amanaan Ortodoksii nyaata Musliimni qopheesse soorrachuu danda'a gabaabatti. Hin danda'amu. Deebii gabaabaan. Ibsa kan jedhuuf immoo amantaan kan dhuunfate soorrachuu kan hin dandeenyeef jibbaaf miti. Akkuma amanaan Ortodoksii nyaata Musliimni qopheesseef yookiin nyaata Musliimaa hin soorranne, amanaan Musliimas nyaata Ortodoksii yookiin nyaata Kiristaanni qopheesse hin soorratan. Fakkeenyaaf foon haa fudhannu. Foon Musliimni qopheesse Kiristaanni hin soorratu. Foon Kiristaanni qopheesse Musliimni hin soorratu. Sababiin isaa lammeen isaaniiyyuu amantaan lamaanuu sirna mataa isaanii danda'e qabu. Akka sirna mana amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoottis wanti qopheeffamu hundi sirna mataa isaa danda'e qaba. Akka isaanittis sirna qaba jedhee yaada. Fakkeenyaaf tokkoffaa irratti foon dhiyaatee gaafa sangaan qalamu Kiristaanni waan jedhee qalu qaba. Eenyu akka qalus lafa kaa'ee jira. Musliimnis immoo waan jedhanii qalan qabu, akkaataa ittiin qalan qabu jechuudha. Kana ibsa isaa keessa seenu. Sababii isin gaafii kana hin gaafanneef. Gaafii gaafattan irratti hundoofnee deebifna waan ta'eef. Kanaafuu macaafni qulqulluun maal jedha? Hundumtuu seeraan haa ta'u jedha waan ta'eef waan seeraan ta'uu qabu akka seerri taasisitti itti fayyadamuu qabna. Malee amantaa kana balaaleffachuu yookiin jibba qabaachuu osoo hin ta'in Ortodoksiin amantoota biroo wajjin waloodhaan bakka itti jiraachuu qabdi. Protestaantii wajjin, amantaa waaqeffataa wajjin, amantaa Musliimaa wajjin mana barumsaa tokkotti barannaa, buufata yaalaa tokkotti yaallamnaa, bishaan walirraa fudhannaa, gadda irratti gammachuutti wajjin jiraannaa, bakka immoo amantaan keenya itti nu daangessutti dirqama wal dirqisiisuu hin qabnu waan ta'eef waliif dandeenyee ba'aa waliif baannee waliin jiraannaa jechuudha. Quraanni isaanii kan dhorku jira, macaafni qulqulluunis kan dhorku jira. Kun amantaadha waan ta'eef amantaan kan dhuunfaa waan ta'eef dirqaman akkana taasisi jennee bakka itti wal cinqinu hin qabnu. Fakkeenyaaf yoo ilaaltan magaalaa keessatti namoonni kana hubachuudhaan mana foonii yoo ilaaltan mana foonii Musliimaa jedhamee kophaatti jira. Mana foonii Kiristaanaa yookiin Ortodoksii jedhamee kophaatti jira. Sababiin isaa maaliif? Namoonni osoo hin beekin dogoggoranii akka soorranneef jechuudha. Fakkeenyaaf namni karaa deemu tokko gaafa misaa yookiin dhiyaana nyaachuu barbaade Musliima yoo ta'e mana nyaataa Musliimaa barbaadee seenu. Kiristaanas yoo ta'e hiriyaa ta'anii otoo wajjin deemanu nyaata nyaannee dhufna baqqaatee achi deemee nyaadhu ati immoo anis achiin deemee dhufa nyaadhee dhufa jedhanii walii galanii deemu. Maaliif sooshaal laayifii wajjin jiraachuu danda'u? Nyaata irratti bakka moo'etti
isaaniif hin taanetti akkaataa ta'uufii qabutti fayyadamu jechuudha. Kanaafuu manni nyaataa musliimaa manni nyaata kiristaanaa kan ta'eef kanaaf waan ta'eef akka hin danda'amne waan beekameefidha jechuudha. Akkaataa yuunivarsiitiitti immoo egaa yuunivarsiitiin seera mataasaa danda'e qaba. Kiristaanaaf amantootaaf mirga amantootaa ni eega jedhee namana. Kanaafuu mirga amantootaa eegee akkaataa itti nyaanni isaanii qophaa'uu fi eenyu akka isaanii qopheessuu qabu lafa kaa'ee jedheeti namana waan ta'eef kanaafuu sanirratti dhiibbaa guddaan jira jedhee yaadu. Yaaduma yoo namni sun barbaade nyaatuu barbaade malee kanneen kanarratti dirqiidhaan nyaata kana nyaatuu qaba kiristaanni kan musliimaa musliimni immoo kan kiristaanaa nyaatuu qaba jedhee wanti kaa'amu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf amma sirnoonni adda addaa jiraachuu danda'u. Sirni adda addaa gaafa qophaa'u fakkeenyaaf du'aa fudhannu gadda jechuudha. Gaddi kiristaana tokkotti yoo galee keessummoota keessummeessuudhaaf kiristaanni gaafa qopheessu nyaata qopheessuu qaba. Kiristaanaafis kophaatti qopheessa, warra musliimaafis kophaatti qopheessa. Cidhas yoo qabaate namni tokko musliimaaf kophaatti qopheessa, kiristaanaaf kophaatti qopheessa. Fakkeenyaaf kiristaana kan ta'e tokko cidha gaafa taasifatu ollaasaa baay'inaan musliimonni ni jiru taanaan amantaa musliimaa keessa warra jiran namoota walitti siquun yookiin immoo walitti dhufeenya qabuun waamee sangaa kana warra amantaa keessan keessa jiraniif haa ta'u. Kan hojjechuu qabu immoo warra amantaa keessan keessa jirudha jedhee jarreen ofumaa isaanii akka isaan qalan isaanumti immoo akka qopheessanii fi gaafa dhufanillee qodaallee adda adda baasanii musliima gaafatan karaa tokkoon ta'anii kiristaannis immoo akkasumatti karaa isaanii qophaa'een ta'anii sooratanii wal kabajanii bifa sanaan deemu. Iddoo baay'eetti kan mul'atu kana jechuudha. Sooshaal laayifii wajjin hirmaachuu danda'u amantaa walii immoo walii kabajuun akkasumatti jechuudha. Musliimni tokko sagantaa akkasii kan qabu yoo ta'e kiristaanaaf waan barbaachisu akkasitti qopheessaa jechuudha. Kanaafuu yuunivarsiitiinis ulaagaalee kana guutee amantootaafis mirga isaanii barbaachisu eegee kan deemudha jedhee waan namanuuf gara kanaan dhiibbaan uumamu hin jiru. Kanaaf jireenya wajjin jiraachuu keessatti rakkoo hin qabu. Bakka amantaatti immoo bifa kanaan walii kabajuun barbaachisaa waan ta'eef akkasitti wal kabajanii waliin jiraachuun ni danda'ama. Gaafii lammaffaan nagaa waaqayyoo siif haa baay'atu. Barsiisaa piliis gaafii kana naa deebisaa. Ani kan hin jiraadhu biyya Arabaati. Nama waadaa galeefii qaba. Namni kun kaayyoo yookiin karoora hojii hin qabu. Waggoota 6 olii fi wal beekna. Garuu guyyaa tokko gaa'ila godhanna jedhee hin beeku. Waadaa hiikkachuun barbaada. Ni danda'a? Yoo hojii hojjedhu yoon jedheeni tolee hin jedhu. Callisee taa'aa gaafii jedhudha kan gaafatame. Namoonni kun lamaan waadaa walii galanii gara fuulduraatti gaa'ila wajjin gaggeeffachuudhaaf bultii wajjin dhaabbachuudhaaf kan walii galanidha jechuudha akka misejii kanarraa hubannutti. Namni sun egaa kaayyoo hojii hin qabu. Amma dhimma biraa miti. Obboleettiin keenya kun kan gaafatte rakkoo kan ta'e namni kun nama kaayyoo hojii hin qabnedha. Namni kun nama kaayyoo guddinaa hin qabnedha. Kanaafuu nama kanaatiin waliin jiraachuun hojii malee jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef nama kanarraa waadaa kiyya yoon kadhe rakkoo qaba. Manni kiristaanaa keenyas macaafni qulqulluun kan barsiisu jalqaba gaa'ela dura waadaa galuun hin barbaachisu. Maaliif yoo jenne samiin teessoo kooti, lafti ijjata miila kooti waan ta'eef samiidhaanis lafaanis hin kakatini jedha. Mataa keetiinuu hin kakatini jedha. Dhugumanis hin jedhaati gonkumallee hin kakatinaa jedhee kaa'ee jira. Waadaa jechuun kakaadha. Yoon si dhiise akkas naa godhu, yoon si dhiise akkas naa taasisu jedhanii waan kakatan waan ta'eef namni foonii dogoggoruu danda'a waan ta'eef dogoggoraan waan sana yoo kan raawwannu ta'e waadaan galle sun immoo raawwata. Waadaa hin seenii waadaa seente immoo eegii jedha. Kanaafuu dursinee waadaa galuu keenya dursaa of eeggannoo taasisuun barbaachisaadha. 2. Nama wajjin waadaa gallu sana hiriyaa gaa'ilaa gaafa filannu waan sanitti gallee waadaa galuu keenyan dursa hiriyaan gaa'ilaa ani filadhe kun gaa'ila kiyyaaf naa ta'uu danda'a. Amantaan isaa maal fakkaataa? Amalli isaa maal fakkaataa jennee qorachuun barbaachisaadha. Ammam waaqayyo amana, ammam amanamaadha, ammam gaa'ilaaf naa ta'uu danda'a jennee murteessuudha jechuudha. Dursine osoo kanatti hin seenne. Erga waa tokkotti seenneen booddatti deebi'uun ni ulfaata waan ta'eef. Kanaafuu egaa kana
laaluun barbaachisaa. Ergammoo nuu ta'a jennee waadaa galle. Gaa'ela jechuun yeroo tokko qofa kan itti seenanidha malee akka uffataa yeroodhaa yerootti jijjiiramuun gonkaa badanii hin danda'amu. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti. Kanaafuu nama kana jalqaba waadaa walii galteetta. Amma immoo rakkoon isarra jiru rakkoo hojii dadhabuu fi fedhii hojii dhabuuti. Yeroo tokko rakkoon uumamu maalinni gochoonni hafuurota hamootaa hojii gaarummaa kan hin jaallanne diinii hojii gaarii kan ta'e daabiloosii Addaamii fi Hewaan gannata keessaa akkuma baase gaa'ela gidduutti rakkoon inni uumu inni guddaan namni fedhii hojii akka dhabu, namni waliigalee akka hin jiraanne, jaalalaan akka hin jiraanne taasisuu danda'a waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf jalqaba irratti hiikuu filachuu, waadaa sana diiguu filachuu osoo hin ta'in kan isirra jiraatu inni guddaan Waaqayyoon kadhachuu, sagaduu, xoomuu, gaabbii galuu, kadhannaa gaggeessuu, namni sunis akka inni kadhannaa gaggeessu taasisuudha jechuudha. Humni hamaan yookiin humni hafuura hamaa nama kana hojii dhoorku yoo jiraate irraatiin hidhamaa namni uumamaan fedhii hojii dhaba jedhee waan hin yaadneef. Namoota baay'ee gochaan hafuura hamaa hojii osoo hojjechuudhaaf fedhii qabanuu, osoo tattaafatanuu, osoo daldalanuu, osoo fiiganii, osoo bahanuu hojii hamaadhaan wanti itti ergamee fi hinaaffaan hafuura hamaatiin isa qabatee namoonni hedduun hojii jaalatanii hojjetan. Bu'aa itti argachaa turan kasaaranii firii hojii isaanii dhabanii dadhabanii hidhamanii manatti kan galan gochaa hafuura hamaatiin kan qabaman hedduu waan jiraniif nama sana qofa irratti murteessuu osoo hin ta'in amantaan nama sanaa maal fakkaataa, oolmaan nama sanaaf maal fakkaataa, gochaan hafuura hamaa immoo as keessatti maaliin gaheen isaa kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Sababiin isaa jireenya keenya keessatti gaheen hafuurri qulqulluun jireenya keenya keessatti raawwatu jira, gaheen nuti mataa keenya raawwannu jira. Hafuurri hamaanis akkasuma gahee isaa raawwatu qaba. Hafuurri qulqulluu yeroo hunda akka nuti amantaa keenyatti jajjabaannu, akka gaa'ela keenya kabajnee jiraannu, akka nuti amantaa guutuu qabaannu nu gargaara. Hafuurri xuraawaan immoo namni akka amantaa isaa dhiisu, akka biyya lafaa fakkaatu, hammeenyaa akka hojjetu, hojii hiikee akka taa'u, gaa'ela isaa akka diigu, waan Waaqayyoon hin jaallanne akka raawwatu waan barbaaduuf kuni rakkisuu danda'a waan ta'eef sana yaaduun barbaachisaadha. Kanaafuu waadaa mitiiti gaa'elayyuu diiguudhaaf diigamuu kan danda'u gaa'elli karaa sadiin qofa jedhee kaa'e. Du'aan yoo adda ba'an sagaagalummaadhaanii fi amantaan gargar yoo ta'an irraa kan hafe namni tokko hojii hojjechuu dideera jennee hojii raawwachuu dideera, hojii biyya lafaa hojjechuu dideera jennee kan dhiisnu yoo ta'e waadaan suni dhiibbaa nurraan gahuu danda'a jechuudha. Kanaafuu nama kanaaf kadhachuudhaan, nama kana gara sabalaatti geessuudhaan, kadhannaa taasisuudhaan, sagaduudhaan humni hafuura hamaa isarra teessee akka namni kun hojii hin hojjennee fi fedhiin hojii keessa isaatii akka badu kan taasiste maqaa Waaqayyootiin, maqaa Sillaaseetiin irraa hidhame jechuudhaan, irraa hidhuudhaan, sagaduudhaan, boqotoraa fayyadamuudhaan, kadhannaadhaan, soomiidhaan humna hafuura hamaa sana irraa yoo kan hiikamu ta'e namni kun fedhii hojii waan dhabuuf hin qabaatu. Rakkoo hafuura hamaa yoo ta'e hafuurri akka kanaa bahuu kan danda'u soomii fi kadhannaadhaan malee hin ta'u jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa akka gorse namni kun akka kadhatu, akka sagadu, akka tsoomu, akka hojii gaarummaa hojjetu taasisuudhaan atis immoo kana keessatti gahee kiristaana irraa barbaachisu bahuudhaan nama kana jajjabeessitee amantaadhaan cimtee isa yoo cimsite humni hafuura hamaa nama kana qabee jiru yoo irraa kan hidhamu ta'e namni kun qajeelaa ta'e hojii isaa hojjechuu, jireenya isaa fooyyeffachuudhaaf waan isarraa barbaachisu hunda guutachuu danda'a waan ta'eef kanaaf jalqabatti kana raawwachuutu sirraa eegamaa. Waaqayyo si haa gargaaru siin jenna. Gara gaafii sadaffaatti darbinaa. Gaafii sadaffaan barsiisaa keenya nageenyi fi jaalalli Waaqayyo siif haa ta'u. Barsiisaan gaafiin qaba. Maqaa Waaqayyo siin naaf deebisaa jette isinan deebisaa. Waaqayyoon nu haa gargaaru. Ani hiriyaan qaba. Amantaan isaa garuu waaqeffataadha. Ani immoo Ortodoksii Tawaahidoodha. Ani amantaa koo baay'een jaalladha garuu yeroo dursa walii barru ani kiristaana naan jedhe hamma natti hime ani isa dhiisuudhaaf dhaqee maatii koo amansiisee jira. Bu'aan cidha keenyaa yookiin immoo karaan ittiin cidha keenya gaggeeffachuudhaaf yaadne karaa biyya lafaatiin kan inni jedhu. Ani yoo inni amantaa hin jijjiirranne dhiisuun yaadaa jira. Inni immoo yeroo ati dhufte amantaa koo nan jijjiirradha jedhe.
Mee barsiisaa kana irratti maal na gorsitu? Dhiisuudhaas baay'ee na jaallata akkan ani beekutti. Ani immoo yoon dhiise nan miidhamaayi Waaqayyoon natti gaddinaayi piliis. Na deebisaa yaada jedhudha kan kaasite obboleettiin keenya. Gaafiin amma kee fi kan jalqabaa walitti dhiyeenya qaba jechuudha. Jalqaba isinii kaaseera. Gaa'ila keessan keessatti egaa kan isinirraa barbaachisu dursa nama wajjin gaa'ila walitti hidhattan sana qorachuun seenaasaa beekuun barbaachisaadha. Namoonni hedduun erga walitti dhufanii gaa'ila erga dhaabbatanii rakkoon gaa'illi isaanii yeroo baay'ee diigamuuf rakkoowwan akkanaarraa kan ka'edha. Jalqabaa ani amantaan kiyyaa ortodoksiidhaanis ortodoksiidha jedhanii walitti dhufanii erga nama sana gara ofii isaanii barbaadanitti seensisaniin booddee amantaan kiyya barkana jedhanii kan ibsaniif. Lammaffaa immoo ani kanaan dura gaa'ilallee hin gaggeeffanne ani kanaan dura nama takkaan walitti hin dhufne jedhanii nama san erga amansiisanii gaa'ilatti yookiin immoo jaalalatti seensisaniin booda namoonni hedduun dhiiras ta'ee dubarri ijoollee dudduubaa kan qaban, haadha manaa kan qaban, ishee soo taate immoo abbaa manaa kan qabdu hedduun rakkoo kanarraa kan ka'e gaa'illi namoota hedduun ni diigama jechuudha. Kanaafuu nama san qofarraa osoo hin taane seenaan jireenya isaa maal fakkaata jennee nama isa beekurraatii waan namni sun dabarsee fi ishees yoo ta'e waan ishiin dabarsite qorachuun barbaachisaadha. Waan tokko itti seenuudhaan dursa sirriitti sakatta'anii ilaaluun barbaachisaadha. Namni bar gaafa uffata bitachuudhaaf gabaa bahu uffata sana akkuma ijaan argeen fuudhee hin bitatu yoo itti bareedellee natti ta'amoo natti hin ta'u, natti dheeratamoo natti gabaabbata, narraa bareedamoo hin bareedu. Kanneen jedhan kana sirriitti addaan baafneeti uffata kan bitan. Uffanni garuu yeroodhaaf kan itti fayyadamnu yoo uffanni sun ciccite kan biraa bituu dandeenya. Gaa'illi garuu yeroodhaaf osoo hin taane umurii keenya guutuu nama wajjin jiraannu kana akkuma qoosaatti kan walitti dhufnee gaa'ila wajjin hundeessinu ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti seenaa nama sanaa qorachuun barbaachisaadha. Kun amma egaa rakkoo amantaatiin. Amma egaa waan ati gochuu qabdu akka obboleessaatti kan si gorsu namni kuni tokkoffaa maatii kee dhaqee amansiiseera. Maatiin kees tole jedhanii fudhataniiru. Inni garuu amantaa biraa keessa jira. Ati dursitee amantaa kana keessa akka jiru hin beekne. Dura gaafa sitti himu garuu amantaa ortodoksii keessa jira jedhee sitti himeetu jira. Amma immoo amantaa biraa keessa jira jechuudha. Kanaafuu amma kan gochuun sirra jiraatu yoo ati biyya galte amantaa koo nan jijjiiradhaa jedhe. Amma biyya galuu fi biyya galuu dhiisuun waan amantaadhaan walitti dhufu hin qabu jechuudha. Namni kun amantaa sana ni barbaada yoo ta'e siif jecha osoo hin ta'in ofii isaatii jecha barbaaduu qabaata. Namni tokko tokko namaaf jedhee amantaa jijjiirrata. Namaaf jennee kan amantaa jijjiirrannu osoo hin ta'in ofii jennee amantaa keenyatti jiraachuu qabna waan ta'eef. Kanaafuu namni kun si barbaaduudhaaf qofa amantaa kana kan jijjiirratu yoo ta'e boru gaafa si dhiise amantaa kana dhiisee deemaa jechuudha. Inni amma kan inni amantaa kana seenee fi si argachuu qofaafi jechuudha. Akkasumallee yookiin gaa'ila keessan erga raawwattaniin booddee amantaa kana dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf namichi amma akka waliigalaatti yaada kee keessatti kan hubannu siif jecha amantaa kana kan barbaadu malee ofii jedhee amantaan kun sirriidha jedhee miti jechuudha yookiin dhugaadha jedhee miti kan inni fudhachaa jiru. Kanaafuu ofii jedhee amanuu qaba. Siif jecha osoo hin ta'in dursee amantaa kanatti seenee baratee maalummaa amantaa kanaa hubachuutu irra jiraata jechuudha. Gaa'illi waaqayyo hin qabne duwwaa waan ta'eef akka hubachuu qabduuf kan isin jedhu inni guddaan namni kun jalqaba dursee amantaa isaatti deebi'ee gaabbii galee gara waaqayyotti deebi'uu qaba. Isin immoo gaa'ila keessan karaa mana kiristaanaatiin gaggeeffachuun isinirra jiraata. Qurbaanaan jechuudha. Yoommoo nicannaa keessan dingilinnaa keessan eeggattanitu ta'e isin lama gaa'ila keessan karaa tagliliitiin gaggeeffachuun isinirra jiraata jechuudha. Kanaafuu siif jedhee osoo hin ta'in ofii jedhee amantaa kana jijjiiratee gara amantaatti seenuu qabaata. Amantaan ani amanaa jiru anaaf naagaadha. Amantaan kun hin barbaadu jedhee immoo amantaa sanitti kan hafu yoo ta'e egaa gaa'illi karaa ittiin diigamuu danda'u inni tokkoffaan maalidhaani? Rakkoo amantaatiin waan ta'eef isa kanarratti sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Maaliif macaafni qulqulluu nama sin fakkaanne wajjiniin walitti hin hidhatina. Kiristoosii fi seexanni walii galtee maalii qaba? Taabonni fi xaawotiin akkamitti walii galaa? Jibbii fi jaalalli akkamitti walii galuu danda'a jedha. Dukkannii fi ifni akkamitti walii galuu danda'a jedha waan ta'eef kanaaf namni amantaa biraa keessa jiru nama amantaa biraa keessa jiru amantaan gargar yoo ta'e mana tokko keessatti waliin jiraachuun gaa'ila keessatti gonkallee hin danda'amu manni kiristaanaa keenya sin eeyyamtu jechuudha. Kanaafuu isa kana dursitanii beekuun barbaachisaadha. Kana wal qabsiisee wanti isin kaasu inni guddaan jechuudha. Namoonni adda addaa nama sana argachuudhaaf jecha
waa'ee amantaa sanaallee otoo isaaniif hin galin ani ortodoksiidha jedhanii qurbaanan tagliliidhaan gaa'ela isaanii kan gaggeeffatan yeroodhaan booda immoo gaa'ela isaanii kan diigan hedduutu jiru waan ta'eef kana keessatti dhiiras ta'e dubarri amantaa keessanitti sirriitti cimuudhaa fi nama akka keessanitti amantaatti cimee amantaa isaatiin jiraatu filachuudha malee filattanii booddee rakkoo akkanaa keessa galuu dandeessu waan ta'eef sirriitti of eeggannoo taasisuu isinirra jiraataa jechuudha. Gara gaafii arfaffaatti darbina. Gaafii arfaffaan foon namni musliimaa tokko qalee yoo kiristaanni tokko nyaate rakkoo ni qabaayi kan jedhudha. Eeyyeen duraan kaasni irra maturree irratti rakkoo hin qaba jechuudha. Rakkoon qabu maalinni namni kun amantaadhaan gargaaridha. Inni akka amantaa isaatti gaafa amantaa isaatiin qalu waan jedhee qalu qaba jechuudha. Bismillaa jedhaniiti kan isaan qalani. Kiristaanni immoo maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu maqaa sillaaseetiin kan eebbifame haa ta'u jedhanii kadhannaa taasisaniiti kan qalani. Egaa maqaan wal fakkaatuu danda'a. Kaataan kadhannaa fi gochaan isaa garuu gargar ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif amantaa jechuun naaf ta'a jedhanii fudhatanii waan itti amananidha malee waan wal fakkaatuuf maqaadha waan wal fakkaatuuf miti jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf Suraafeel Kiruubeel kan jennu elliin kun dhumarratti wal fakkaataa jechuudha. Garuu ergamoonni kun gaheen isaanii adda adda. Saaxanaa'el kan jedhus maqaan sun jalqaba osoo hin kufin gara addunyaatti yookiin immoo aangoon kun otoo irraan fudhanii wal fakkaata. Garuu kennaaf aangoo isaanii gargar waan ta'eef kanaaf namoonni tokko tokko isaanis maqaa waaqaa waamaniiti nutis maqaa waaqaa waamneeti kan nuti qallu kan jedhan jiru jechuudha. Seexanni iyyuu maqaa waaqaa waamaa jechuudha itti namanu malee. Maqaa waaqaa waamuu fi itti amanuun garaagarummaa qaba. Isaan kan amanan akkaataa amantaa isaaniitti nutis immoo kan amannu akkaataa amantaa keenyatti waan ta'eef sana raawwachuun barbaachisaadha. Kanaafuu musliimnis osoo amantaan kiristaanaa keessa kan jiran foon qalanii hin nyaatanii sababiin isaan hin nyaanneef waan kanatti hin amananii jechuudha. Isaan amantaa isaaniitti amanu waan ta'eef akkaataa amantaa isaaniitiin raawwatu. Nutis amantaa keenya erga jennee akkaataa amantaa keenyatiin waan raawwachuu qabnu hunda raawwachuutu dura jiraata jechuudha. Kanaafuu hin danda'amu. Gara gaafii shanaffaatti darbina. Barsiisaa dhugaadha. Wanni jettan hunduu dhugaadha. Kadhannaa gochuudha yeroon jalqabu kan akka bofaa wanti nama sodaachisuu fi fuula koo dura deema. Mana amantaa yeroo deemus na muummachiisaa, na bochisaa, dugda koos na dhukkubaa gaafii jedhudha jechuudha. Kan ka'e yeroo darbee yaadachiisuu taatan yeroo nuti kadhannaa gaggeessinu, yeroo nuti gaabbii gallu, yeroo nuti foon dhiiga waaqayyoo fudhannu, yeroo nuti hojii gaarummaa hojjennu humnoonni hafuurota hamootaa ni dhiphatu ni canqamu jechuudha. Lafa lixan dhabu jechuudha. Yeroo nuti maqaa waaqayyoo waammannu, yeroo nuti sagannu, yeroo nuti kadhannaa gaggeessinu mallattoolee adda addaan nurra mul'ata. Kun immoo hafuurri hamaan qaama keenya keessa jiraachuusaa kallattii ittiin beeknudha jennee barannee turre. Komentii sana jalattidha jechuudha. Obboleettiin keenya kun kan barreessite gaafiiwwan kana wal fakkaatan iddoo tokkotti akka isin deebisuuf kanneen biraas ni jiru waan ta'eef walumaan dubbifneetu gara deebisaa waliigalaatti darbinaa jirti. Anatu jireenya akkanaa keessa jira. Yeroo meeqa gaabbii galee kadhannaan nan cima. Garuu torbee hin guutu yeroon dhiisu. Kana malee faarfannaa dhumarree nan dhaggeeffadha jedhee banuu hirribni na qaba. Gaafii jedhu kan ishiin kaastee jirtu. Ammas ragaa sadaffaadha. Dhugumaan ani yeroon kadhannaadhaaf dhaabbadhe na muummachiisa, na bochisa, hirribas oggesuma na qaba. Erga jettee koomenti gootee booddee ishii jalatti immoo anis akkasii yeroon akkuma keetii kadhannaa xumuree hirribni narraa badee bilbila ilaaluttiin deebi'aa kan jettu yaada ishee jirti. Ammas ragaawwan wal fakkaataa waan ta'eef iddoo tokkotti isin deebisna. Barsiisaa keenya maaloo na dhiphisaa waan isaa wallaalee yoon itti yaadu garuu waan nama dhiphisu miti. Oolumaa ka'ee na yaaddeessaa fuuldura kootti mee maaloo naa kadhadhaa. Maatii waaqayyoo warri as jala jirtan akka isheedhaaf kadhattan obboleettiin keenya isin gaafattee jirti. Komentiin ishee jalatti kaawwamee jiru immoo of akkuma kooti dhugaanillee ofumaa fi na dhiphisaa kunoo dhibee guddaan narra buusee jedha. Maaloo waa'ee makoo dubbatu ani rakkadhee akkuma amma dubbataa jiran irran jira
gaafii jedhu yookiin yaada jedhu kan kaaste. Gaafiin biraa immoo asii wal qabatee waan wal fakkaatuuf idduma tokkotti isinii deebisaa. Yeroo kadhatan boo'uun seexana jechuudha. Lubbuu ofii yaadachuun boo'uunoo gaafii jedhu kaasteetti. Walumaa galatti egaa gaafiiwwan kana yookiin yaadota amma kaasne kan iddoo tokkotti deebisne jechuudha. Jalqaba akka isiniin jedhee yeroo darbe viidiyoowwan adda addaa yeroo darbee barnootaawwan keenya keessatti waa'ee gochoota hafuurota hamootaa fi raawwii isaanii ilaallee jirra jechuudha. Hafuuronni hamoonni yeroo kadhannaatti, yeroo nuti sagannu, yeroo nuti kadhannaa gaggeessinu, yeroo nuti mana amantaa deemnu, yeroo nuti yaabbii gallu, yeroo nuti fooniif dhiiga waaqayyoo fudhannu kanneen nurra qaqqabsiisan yookiin immoo qorumsi nu qaqqabu maal inni kan jedhu sirriitti ilaallee jirra jechuudha. As keessaatti egaa yaadota keessanii fi wantoota isin irratti raawwatamu kaastanii jirtu jechuudha. Rakkoon jiru maal isinitti fakkaate? Namni gaafa callisee amantaa malee biyya lafaarra jiraatu rakkoon isa qunnamu hedduun itti mul'atu. Rakkoon dhabamee miti. Dhiibbaan isarra gaggeeffamu dhabamee miti. Akka nuti yeroo kadhannaa gaggeessinutti, yeroo kadhannaa raawwannutti, yeroo sagannutti rakkoon keenya ifatti bahee nutti mul'atu. Dhoksaadhaan wantoonni nu miidhan hedduun jiraachuu danda'u. Garuu nuti quba hin qabnu, ragaa hin qabnu jechuudha. Gaafa nuti kadhannaa jalqabnudha rakkoon. Gaafa nuti sagada jalqabnudha rakkoon. Gaafa nuti gaabbii galludha rakkoon. Gaafa nuti fooniif dhiiga waaqayyoo fudhannudha jechuudha rakkoon. Waraanni kan nurratti banamu, dhiibbaan kan gaggeeffamu, rakkoon jireenya keenyaa, dhiphinni jireenya keenyaa yoo mul'achuu jalqaba gaafa hojiilee hafuuraa kana jalqabnudha jechuudha. Gaafa hojiilee hafuuraa kana jalqabnu wantoonni nu dhiphisan hunduu dhiphachuu jalqabu jechuudha. Hafuurri hamaan gaafa nuti kadhannaa gaggeessinu miti, gaafa kadhannaa gaggeessuudhaaf yaadne dhiphachuu eegala. Gaafa nuti kadhannaa gaggeessinu ni canqama. Gaafa nuti sagannu ni dhiphata. Lafa seenuu dhaba. Maaliif? Maqaa waaqayyoo waamna. Maqaa waaqayyoo seefiidha. Maqaa waaqayyoo isa kuta. Maqaa waaqayyoo isa mura, isa guba, isa barbadeessa waan ta'eef gaafa nuti sagannu, gaafa nuti kadhannaa gaggeessinu dhiphachuu jalqaba jechuudha. Sababiin isaa maaliif yoo jenne bakka maqaan koo waamame kamittiyyuu hin dhiyaatin jedhee waaqayyoon isaa adabeera waan ta'eef. Yommuu gara biyya lafaatti gad darbatamu ergamoota qulqullaa'oo kanarraa addaan bahee gara biyya lafaa isa dukkanaa kana gara si'oolitti hinnaan gatamu sin gaddisiisu jennaan waaqayyoon maal jedheeni waan siif hin malle aangoo waaqummaa waaqayyoo fudhachuudhaaf yaalii gaggeessuun kee sin gaddisiisu jedhee deebiseera. Yeroo kana waan haadhaamiin ani egaa kanaan booda bakka ati jirtu hin qaqqabu. Warra sitti amananii fi sitti abdatan seera keetii warra bulan hin tuqu. Warra maqaa kee hin waamne, warra si hin beekne, warra seera keetti hin jiraanne garuu naa kenni jedhee gaafannaa siif kenneera waan jedheef kanaafuu biyya lafaarra amantaa malee yoo jiraanne, yoo hin sagannu ta'e, yoo hin kadhannu ta'e, hojiilee hafuuraa jechuun kadhannaa, sagada, tsoomii, gaabbii galuu, hojii gaarummaa, fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuun jiruu fi jireenya keenya keessatti hin adeemsifamu akka hojiitti hin hiikamu taanaan kan dhaabiloos taanaa jechuudha. Addaamii fi Hewaanii waggaa 5,500 akkuma bite hanga dhuma addunyaa kanaatti namoota addunyaarra jiraatan ni bita. Hanga addunyaa kanarraa darbinutti nu bitaa jechuudha. Isaan booddee immoo gara si'oolitti fudhatee deemaa jechuudha lubbuuwwan akkasii. Waan kana ta'eefuu hafuurri hamaan gaafa nuti hojii hamaa sana keessaa deebinee kadhannaa eegallu, sagada eegallu inni dhiphataa jechuudha. Mallattooleen yeroo nuti kadhannaa gaggeessinu nurratti mul'atan inni guddaan dhukkubbii mataa, bowwoo mataa guddaa, dhukkubbii ilkaanii, dhukkubbii garaa, dhukkubbii ijaa, inkulaalitii, kaleen nama dhukkubuu, kintaarotiin adda addaa qaama keenya keessaa kintaarotii ta'uudhaan nama dhukkubuun, nama boochisuun, halkan abjuudhaanis ta'ee osoo beeknuu nama rifachiisuun, nama ati beektu fakkaatee dhufee si rifachiisaa yookiin hojjisiisaa yookiin hojjisiistuu kee fakkaatee dhufee si rifachiisaa yookiin immoo isaanuma ta'ee isaanumarra bulee si rifachiisuu danda'a. Yeroo ati kadhannaa gaggeessitu si boochisuu danda'a, si dhiphisuu danda'a, amma si hamuumachiisuu danda'a. Furriin sammuu keessa funyaan keessa taa'uu dadhaba. Furriin qaama kee sammuu kee guutee si dhiphisaa. Hancufni amma akka tuftu si dhiphisaa, si rakkisaa. Akkasuma gubaan qaamaa jiraachuu danda'a jechuudha. Gubaan qaamaa gateettiin kee kun lamaan si gubuu danda'a, dugdi kee si gubuu danda'a, jilbi kee kun immoo si ollachuu danda'a, lukaan dhaabbachuu dadhabdaa, faana kee jala koomee kee jala si gubaa. Yeroo ati sagaddu maal godhaa? Jilba kee si qaba jechuudha. Sarbaa kee qaama kee kana guutuu tafa kee kana si qabee istiraappoo si taasisee gajjechuu dadhabdaa, dugda kee si qaba jechuudha. Yookiin immoo harka kee quba kee kana jechuudha waan ittiin jilbeeffattee lafa tuttee sagadduuf si quncaa battalatti jechuudha. Guyyaa tokko sagaddee lammaffaa akka ittiin deebineef si madaaha. Gaafa ati sarara darbitee immoo ati sagadduuf fiixee qeensa kee kan miilaa si qabee si dhukkubaa.
luka kee akka inni si bokoku taasisaa, si afuufaa jechuudha. Garaa kee si bokoksaa, mataa si dhukkubaa, si dhiphisaa, nama si jibbisiisaa, hamma akka ati hamuummattu, ati akka namaa waliin argine balbala cufattee akka teessu, waa'ee namaa akka ati yaadne si taasisa jechuudha. Yookiin immoo waa'ee namaa akka yaaddu si taasisa. Waa'ee hojii namaa maal godhatee akkasitti godhatee jedhee keessa kee taa'ee si naafsisa. Akkasumallee waan kanaan dura raawwachaa turte, hojiilee kanaan dura raawwachaa turte yeroo ati kadhannaadhaaf dhaabbatte si fuuldura fidaa si dhiphisa jechuudha. Cubbuu ati kanaan dura raawwachaa turte fidee akka ati nama gaazexaa si dubbisiisaa jechuudha. Inni dubbistaa jechuudha. Cubbuu kanaan dura raawwachaa turte daa kana keessan ture akka jettaa kanaan booda kadhannaa sana dagattaa jechuudha. Kadhannaa gaafa kadhachuu jalqabde immoo gaafa macaafa dubbisuu jalqabdu, gaafa kitaaba kadhannaa dubbisuu jalqabdu bakka dubbistuu dhiistee bakka biraa dubbista jechuudha. Bakka yaadde sana dhiiste jechuudha. Yookiin immoo waan kitaaba irra jiru dhiistee waan biraa dubbista jechuudha. Waan biraa dubbattaa bu'oosaa walirraatis jala fagaataa. Qubee tokkichi qubee 3 4 5 sitti fakkaata. Kanaan booda hin dadhabdaa, hirriiba sitti buusaa, achumatti raftaa jechuudha. Barumsa gaafa dhaggeeffattu, faarfannaa gaafa dhaggeeffattu, otoo dhaggeeffachaa jirtu achuma ciistee hirriibni si qaba jechuudha. Akka ati hin dhageenye taasisee halkan sana yookiin bakkuma sana bultaa jechuudha. Gara siree keetti otoo waliin bahin bakkuma teessee dhaggeeffattee achuma yookiin lafa ciistii yookiin achuma hirkattee raftaa jechuudha. Akkasumallee jechuudha si dhiphisuudhaan si bochisuudhaan siilii qulqullootaa mana keessa jiru yoo ta'e siilii qulqullootaa si arrabsiisa. Kanaan booddee immoo erga arrabsitee kaatee booddee immoo arraba irra taa'ee waan arrabsuuf firrifattaa jechuudha. Innaataa kanaan booddee immoo waan jette sanaaf jecha jette sanatti gadditee akka ati deebitee boossu si taasisa jechuudha. Akka ati boossu maal jedheen akkana jedhee maaf waaqa gaddisiise jettee waan waaqa irratti kaateef deebitee maal si taasisa si bochisa jechuudha. Bifa kanaatiin karaa adda addaatiin jireenyi kee akka jijjiiramne si taasisa. Nama si jibbisiisaa, kophaa taa'uu si filachiisaa, namni akkasitti naasofne, namni akkasiif hin bilbila yeroo si bilbilanillee si cufsiisaa jechuudha. Cufii siin jedha jechuudha. Maal si godha akkanumaan sitti odeessaa siin jedha jechuudha. Namoota keessattuu waan gaarii fi waa'ee amantaa sitti haasaan hin jibbita jechuudha keessa kee. Akkasumallee namoota akkasii shakkita. Maaliif gara kiyyatti dhufanii yoo namni sunillee si haasofsiisuudhaaf waa'ee amantaa sitti himuudhaaf dhufe waa'ee amantaatiif miti dhimma biraa barbaaduudhaaf sobii amantaa fakkeessee sitti dhufa jechuudhaan karaa adda addaatiin yaada adda addaa keessa si galcha. Qabeenya kee akka bittinnaa'u taasisaa. Garaa laaftee namaaf kennite waan ati kennite sun immoo akkasiif hin deebine si taasisa jechuudha. Namni suni kanaan booda si jibbaa jechuudha. Kallattii kanaa oliitiin fakkeenyota jechuudha. Kallattii kanaa oliitiin maal godha? Jireenya kee bifa kanaan jeeqa jechuudha. Kun gaafa kadhannaan jalqabame, gaafa saganni jalqabame, gaafa hojii gaarummaa jalqabne jechuudha. Furmaanni isaa maali kan jedhu gaafiin tokko ka'ee jira. Furmaanni isaa kadhachuudha. Furmaanni isaa sagaduudha. Furmaanni isaa gaabbii galuudha. Furmaanni isaa foonii dhiiga waaqayyo fudhachuudha. Furmaanni isaa ofirraa hidhuudha. Muquxiraa fayyadamuudha jechuudha. Kanaafuu bifa kanaan yoo kan fayyadamtan ta'e, yoo jabaattanii ciimtanii ta'e, humna hafuura hamaa guutumaa guutuutti jireenya keessan keessatti sirraa rakkisu torbee tokko toon guutiin furmaata argachuu dandeessu jechuudha. Obboloonni keenya hedduu sagalee waaqayyo asiisaanii darbaa jiru kan hojiitti hiikanii sagadanii torbee tokko hamma hin guunne keessatti kan fayyanii fi ragaa kan ba'aa jiran hedduu isaanii jiru. Ofii isaanii irra darbanii maatii isaaniitiif kan kadhachaa jiran hedduu isaanii jiru jechuudha. Kanaafuu barnoonni as qofaan osoo hin ta'in karaa iimootiin guyyaa guyyaadhaan darbu waan jiruuf jechuudha. Waldaa Hafuuraa Tokkummaa Sillaasee jedhamuun kan baname waan jiruuf isa keessa dhuftanii akka barattanii isin affeera jechuudha. Namoonni achiin dhuftanii barachuu barbaadan tokkoffaa liinkii koomentii irra isiniif kaa'a. Lakkoofsa bilbilaas koomentii jalatti isiniif barreessa yookiin asirratti isiniifan barreessa waan ta'eef isaan nu dubbisuudhaan dhuftanii akka barattanii dhiphina keessan irraa eegamtan. Maaliif fedha deddeebiidhaan furmaanni keenya maali kan jettan waan jirtaniif torbee tokko toon guutiin fedha waaqayyootiin yoo waaqayyotti amantanii sagaddanii kadhannaan ni jira. Kutaan kadhannaa ni jira. Kutaa kadhannaa sana irratti warreen kadhannaa gaggeessa wajjin kadhannaa keessan gaggeessitan akkuma isaan fayyuudhaan ragaa ba'uu akka dandeessan abdii guutuu qabna waan ta'eef waaqayyo isin haa gargaaru isiniin jedha. Gaafiin dhumaa akkas jedha. Waaqayyo sagalee jireenyaa isin dhageessu barsiisaa gaafii tokkoon qaba. Innis waa'ee naxalaa yookiin baallee yeroo naxalaa uffannu harka keenya kamirraa oolchuu qabna gaafii jedhudha. Harka keenya kam jechuun yookiin garamitti uffachuu qabna kan jedhu natti fakkaata. Egaa naxalaan bifa kanaatiin kan uffatamu osoo mul'ata ta'ee jalqaba naxalaa gaafa uffannu bifa kanaatiin jechuudha kan nuti uffatuu qabnu itti mul'ata ta'ee yaada. Amma bifa kanaan erga taasisneen booddee gara bitaatti uffanna jalqaba akkanatti jechuudha. Gara bitaa keenyatti uffanna. Kunis iccitii mataa isaa danda'e qaba. Gara bitaatti uffanna. Isaan booddee immoo gara mirgaatti deebifna. Kana jechuun kaleessa bisaa turree, dukkana si'oolii jala turree, hidhaa daabiloos jala turree, amma immoo fannifamuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii dhangala'uu dhiiga isaatiin si'oolii keessaatti gara gannataatti deebinee, gara mirgaatti deebinee, mirga argannee, ifa argannee jechuudha. Bilisummaa argannee jennee kan ragaa baanudha. Lammaffaan naxalaan uffata adiidha.
uffata adii ta'uun isaa immoo kaleessa waggaa 5,500 guutuu garbummaa daabiloosiin qabamne sababii waan balleessiteen balleessaa ishiitiin siyoolii keessatti lubbuuwwan hedduun hidhamanii kan turan dukkana keessa kan turre amma immoo ifa addunyaa kan ta'e gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bilisa baanee maal taanerra ifa uffanneerraa jechuudha. Adiin mallattoo ifaati. Ifa taanerraa dukkana keessaa baanee ifa arganneerra dhugaa arganneerra. Ani ifa biyya lafaati akkuma jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ifa arganneerra. Kanaan booda dukkanni hin jiru. Kan jedhuu fi akkasumallee luboota samii 24 fakkaachuudhaaf ergamoota fakkaachuudhaaf qulqulloota waaqayyoo fakkaachuudhaaf uffata adii uffanna jechuudha. Kanaafuu uffanni adiin hiikaa mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef iyyuu erga ammana jenneeti kanneen hafan immoo yeroo biraatti mata duree taasifannee uffata adii maaliif uffanna kan jedhu naxalaa maaliif uffanna kan jedhu sirriitti barachuu dandeenya jechuudha. Egaa walumaa galatti qabxiiwwan gaafii isin kaastaniif deebiin kana fakkaata isinii galee jedhee yaada. Gaafiin biraas yoo jiraate gaafachuu dandeessu. Waaqayyo isin haa gargaaru. Warreen barachuu dandeessan immoo gara Imo Live dhuftanii iddoo kadhannaatti iddoo barumsa koorsii walitti fufiinsa jiru waan jiruuf dhuftanii akka barattan isin affeera. Waaqayyo hunduma keessan faana ta'u sheer gochuudhaan laayik gochuudhaan namoota biroos immoo affeeruudhaan gara hojii hafuuraa kanatti dhufanii akka isaan hojii hafuuraa jechuun kadhannaa sagadadha. Gaabbii galuu fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuudha. Akka isaan fayyaniif gahee keessan akka baatan isiniin jecha viidiyoo kan biraan walitti deebinutti nagaan tura. Wasbata ለእግዚአብሔር